Ah, waan tokko jalqabuutu nama rakkisa malee xumuruun nama rakkisu. Jalqabuun hoggayyuu namni tokko wanni hin jalqabneef always yoo laala waan tokko namni tokko wanni hin jalqabneef jalqabuun nama rakkisa. Any project waan tokko jalqabuun nama rakkisa. Jalqabnaan immoo bakkaan gahuun nama rakkisu. Duraan dursee hundi keessanuu as keessa ka jirtan akkam jirtan nagaa. Assalaamu alaikum je'eetiin jira. Kaanis maaliif jirtanii fayyaa nagaa. Wanni Facebookiin fi wanni gaariin viidiyoon ni ta'a. Namoonni as keessa jirtan ammana yoo ta'e osuma deemu nama hedduutu laala. So akka TikTokii miti. So I don't worry about it. Namni haga dhaamsi kiyya dabarseef jechuudha. Hayyee obboleeyyan kiyya Aadam Diimaa istoorii isaas asirratti barreesseetiin jira. Yoom dhalatee, yoom du'ee, maaliif du'ee, maatii meeqa qabaa kan hunda ibseetiin jira. Aadam Diimaadhaaf ani gabbahee, Aadam Diimaa Rabbi rahmataa godhuuf, Aadam Diimaadhaaf gabbahee akka Oromootti $50 kadhachuun isfafa wallahi nama something that really hurts. Osoo natti dhagayamu asirratti hin dhufa. Maaliif Aadam Diimaan kun ka wareegame nama hatee hattuu tahee yookaan waan biraa hojjateetiif miti. Oromoodhaaf falme. Oromoodhaaf, qe'ee isaatiif, eenyummaadhaaf du'e. Ammas du'uu qofa osoo hin ta'in kuffisee nama kufe. Kuffisee Tigree meeqaatam kuffisee nama kufe. Jayna. Jaynaaf hin kadhatan. Jayna tokkoof kabiyyaaf, sabaaf, ummataaf du'eef wallahi qarshii $50 kadhatan. Ummanni biraa maatii isaatiif waan barbaachisu godhamee iskuulli maqaa isaatti banamee yookaan karaan maqaa isaatti moggaafama. Arramoo $50 ka gaafannu maatii waan nyaatu dhabdeeti jenneeti. Qaanyiin kanarraa qaanyiin hin jirtu. The worst qaanyiin Oromoon ka Oromoodhaaf wareegame akkanatti tajaajilu yoo ta'e maatii wareegamtoota bifa kanaan ka tajaajilu yoo ta'e Oromiyaa nuti heegaree jennee Oromoo jennee asitti olii gad xibaarru kun maali? What's the point? Pointiin isaa maali? Oromummaa nuti jennu Oromiyaan tuqamtee daangaan teenya as na qabaa achi na qabaa ka jennu wareegamtoota Oromoodhaaf wareegaman, Oromiyaadhaaf wareegaman, maatii isaanii ka garagallee laalle yoo ta'e daangaafu maaliif lakkannaahu? Daangaan Oromiyaa, alaabaa Oromiyaa, Oromiyaan tuqamtee jinni jennee waay? Maalumaaf rakkannaahu? Oromummaa kanaafu maaliif rakkannaahu? Maaliif namoota Oromoodhaaf, Oromiyaaf nuuf jecha jedhan wareegaman $50 maatii isaaniitiif gabbahee ani hoggaan kadhadhu du'a kanarraa ka caalu maaltu jira Rabbi? Kufiinsa kanarraa ka caaltu maaltu jira? It's nothing. Wallahi tokkummaa Oromummaa jennee asirratti sirbinu kun just tabuma afaaniif hawaasa afaan waan haasa'u hojiidhaan hin amanne ta'utti jira. Dhugaa Rabbiin isinitti hima. Waa lamaan isinitti hima obboleeyyan kiyya akka gaariin na dhaggeeffadha. Namoonni as keessa jirtanis namoota viidiyoon kiyya isin ga'e biras bakka kana akka gaariin na dhaggeeffadha. Because really it touched me. Hedduu na tuqe. Maaliif kalee mucaan kiyya kaasuus hin barbaadu ture garuu barnoota naa kanneen dardara lamaan qaba. Xiqqaani
أنا دولار شنتم أسر خدتو أنا بريسو فرايدي الراجل كبير ولي قد متك أن نارجي أما كودا سد الله مالي ونياتي قد أجر جنان نما أورمو داف سبا أورمو داف أنا في خواريجا ماتي نسا ركتني جران خناف دولار شنتما غورو جرا جنان قويا تكو دلغا والله دولار شنتم ناخن تكان قدام مالنانجي this is the real سمو خنتوك قدام مالنانجي أبا مالك حاجة فيتو يو غورتي فاميلي تنف حالك حاجة فيتو يو غورتي ديبسا جولين غافتو إن ديبستو أتينانجي ديبسان جولين إسا نغافتن جولين آدم ديما نغافتن مالي جيتين أسك دلتي أمريكا دلتي أبان خيا مالف دوانيجي مالف دوئي أبان خيا مالف وريغمي أبان خيا يكون مالف وريغمي جانيو سغافتن ديبسا إنك أبدو في خديبتي دولار شنتم غورتوف لقفتا مالك غور أسي خدتو خنا آدم ديما داف جتة أمة سبا أورمو داف وريغميف خفسي خفي فاتي مالك غورتو خناف جولين ديبسا سغافتو أبان كينيا مالف دوئي يو جان ديبسا انقبدو دوغاي ساتي جولين أبان كينيا مالف دوئي يو جان أورمو نكنا إسان تريت غوتي أورمو غرقل تيلالي مال ديبسا خمين قباف دوغاي ساتي ديبسا مالف جولي آدم ديما داف ديبسا مالين قبا جو أبان كينيا خفي مالي في يوجان أرى من يوجان ريف توري أرى جرينيا بريدا يوغو نيف توري يادن نو إساتي واغو دا توري بقو ما أبان كينيا دوئي أبان كينيا يو دوئيس الحمد لله أمتا خنا نوك أبا جاني أرى دولار شنتم أباليان كيا دولار شنتم تكستي نما منا تنغودا بليز آدم ديو غاروني عادتاني يرو آدم ديما فالمتو نموني بروفايل آدم ديما انغودا ننجو نموني بروفايل آدم ديما انغودا ننجو جينا our hero جاتشاتوري أرى $50 شنتم I'm going around. Adam Diman harar gate afi wara gemni. Adam Diman harar gate afi miti. Oromo afi Oromia afi wara gemi. Sinigala. Tidisi kafede hakomatu. Namni sammu nisa. You know one thing is namni nama komatu nama akkami betani. Namni nama komatu, nama qalbii nisaa, onnee nisaa, sammuu nisaa summii qabudha, histii qabudha. Arra amma ani waa'ee dhuunfaa kiyyan haasoyne, waan abaluun haasoyne, haqa miskiinaa yataamaa hagargaarru kun komentii badaa namni yoo barreesse san rabbi wajji diil haa godhu nu wajjin wajji miti. Sun fayyaan qabu. Nama miskiina yataamaa rakkate. komentii namni kan nu taanaan sammuu isaa san du'aayii godhuu fi rabbi isa wajji diil haa godhu malee kana wajji beektaa takka hin jiru. Because if it was my waan Nuraddiin ka haasa'u yoo ta'e na komate it's personal ni bareeda. Waan tokko nama arrabsu waan hin fakkaanne tokko yoo dubbadhee na komentii kan ta'e ni bareeda. Garuu waan yataamaa waan wareegama lubbuu kannee oromummaadhaaf du'ee tokko gargaarsa haa godhamuuf jaameef komentii namni tokko yoo kanne negative irra laalu maaliif rabbi haa gargaaru du'aa ima goonaaf nuti waan dhufneef haasoyna obboleeyyan kiyya maaliif namoota sammuun isaanii dalagu irra hedduun keenya sammuun qofa osoo hin ta'in onneen teenyaahu dhiqamuu qabdi. Oromoon rakkoon laale amma sabjekti kanarra rakkoon teenya dhugaa rabbiin isinitti hima. Hawaasa Oromoo keessa rakkoon wallaalummaadhaan dabalatee histii jira. Wallaalummaan histii wajji hoggaa dabaltu disaastara guddaadha. Maaliif waan gaarii yoo hojjetameehu
in gammaddu maal si keessa histii jira amma ani as dhaabbadhee qarshii 50 faamilii Aadam Diimaadhaaf saniif komantii yoo kan itti dhiisaas so itti dhiisaa amma gama laal subject namoonni adda addaa nama wanta godhuuf nama kana wanta irraa baasuuf ni dhufani so Oromoo tiyyaa inni Aadam Diimaan bakka reefu jeetin wareegamni inni wareegame akka Oromootti wareegame akka ganda tokko akka dhuunfaa tokko in wareegamne akka isaa ka wareegaman Oromiyaa keessatti guutuu jiran bakka akkanaas ni jira namni naan jee teekstii messengeratti naa erga nin beeka hedduu jira garuu tokkumarraa jalqabda rabbiin nu haa beeksisu ummata wal jala deemu waan taaneef nuti ummata wal jala deemuudhaa miti ummata wal quba qabaatuudhaa miti ummata wal jala deemu ummata wal quba qabaatu yoo taane arra bakka rakkoon jirtu bakka gargaarsi barbaadamu bakka namoonni keenya nu barbaadan bakka san arkamne waa godhuu dandeenya turre the problem is wal jala deemuun hin jiru wal bira dhaabbachuun hin jiru namu kophaa deemaa fi rakkoon so akka Aadam Diimaa fakkaatan Oromiyaa guutuu ni jirani namu iyyaafatee takka takkaan isaan bira dhaabbachuun nu barbaachisaadha namoonni Oromiyaa fi Oromoodha wanni nama gaddisiisaa waan Oromoo isinitti hima wanni nama gaddisiisaa namoonni Oromoodhaaf kabeelawan karakkatan maatiin abbootiin isaanii du'anii maatiin isaanii Oromoon aadaan godhanne garagaltee laaluu qabsaa'ota Oromoodhaaf irra hedduun qabsaa'onni Oromoo fi Oromiyaadhaaf kabahan qotee bulaa fi maskiina namni dhagaa'uun barbaadu namu bakka oowwite iyyuu barbaada bakka itti dhagaamtu maaliif rabbii jechaaf yookaan immoo wanni kun sirriidha ja'uun sammuu Oromoo keessa irra hedduun hin jiru wanni kun sirriidha godhamuu qaba yookaan immoo wanni kun waan rabbiin jaalatu hin jiru maaliin harkadhaa beekamtii akkamiin qaba kajuudha garuu wareegamtoonni yoo laaltan qabsoo Oromoodha ka wareegaman martiin yoo laaltan maatii qotee bulaa maatii hiyyeessaa isaanumaatu du'a isaanumaatu rakkata isaanumaatu beelawa hoggaa immoo gammachuun dhuftee ka irraanfatan isaani ka namni garagalee ilaalle isaani everybody take advantage isaan irratti advantage fudhata dhufaa dabraan These don't worry about it. So kanafu namoni North America jirtan, especially namoni Canada jirtan, Australia jirtan, accounti ni banna, accounti obsa bayani jira kabaname, isinifin maxxansa achitti maallaqani naitani. Namonni immoo Ameerikaa jirtan zeelii kiyya yookaan zeelii Dr. Obsaatti erguu ni dandeessanii ilaa ammaa nama diddam guyyaa lama kana keessatti namni diddam toora doolaara 1,800 guuramee jira. Inshaallah torbaan lama ni dhiibnaa maaliif maallaqa guurree kanaan waan nyaatan waan ma'arra nyaatanii yookaan immoo waan nyaatan waan dhugan osoo hin ta'in at least waan tokko waan itti jalqabanii itti dalagatanii fuula namaa akka laalle waan godhu tokko hojjechuun barbaachisaadha kajuu fi amanna inshallah rabbi nu haa gargaaru rabbi qabannee jalqabne ani waggaa wanna kana waggaan calqabu fuula dhufee nama kadhachuu nama dadhabeetiin jira hin danda'us ture garuu maatiin kun rakkoo isaanii waggaan hubadhe rakkoo guddaa keessa waan jiraniif rakkoo kana immoo isaan bira dhaabbachuun tamaayyii sagalee isaaniif ta'uun barbaachisaadha waan juufin guyyaa lamaan hunoo wanuma kanarratti hin jira ilaa ammaa namoonni bakka ani jiru iyyaaffattanii messengeraan teekstii naa gootanii achi booda maallaqan ergitanii namoonni ergitan maqaan keessa listiin as jira listiin Nuraddiin bira qofa osoo hin ta'in listiin keessa rabbi bira jiras